sila kanaaf keenya masaanoonti keenya masaanuun keenya kara guddinaan oowwanii nu quursanii duubatti nu hambisanii eegee nu go'an Ameerikaan illee nurraa ergifattee ta'een gadda hoggaa 200 dura isiin kolonii jala jirti kolonii Ingiliz jala jirti nurraa utee waraabbattee galtee isaan bulchitee har'a addunyaa akkana gootee ashkarakkaraa jirti. Egaa isin achi taa'uun keessan bichaanii achi taa'uun keessan gizee baay'ee jarri isin amma iddoo qabattanii taayitaa qabattanii hin mugdu sin raftu sin gabbattu sin gammaddu sin nuti sin gammannaa. Jarri immoo sa'aatii 24 hin rafanii hamma isin achi abamsiisanitti hamma Oromoo deebisanii garboomsanitti hamma qabeenya Oromoo to'atanitti sa'aatii 24 hin rafanii waan isaan gochaa jiran kunoo isinuu argaa jirtu. Miila keenya dakaa ol muraa jiru, mataa keenya gubbaa gadi muraa jiru. Amma immoo siqanii handhuura keenyatti galanii handhuura keenya immoo keessaa ibidda bobeessaa jiru. Maali bira jirta lammaa bira jirta Abiy bira jirta yeroo bira gwaad isin hiriyaadha. Hiriyaan jaalallee waan fe'e wal gorsa. Yogguma Finfinneen an Oromooti jea murteessaa lafti samiin gada jiguu lafti mee baqa gooye kanneen. Tokko kana lammaffaa immoo isin asii taaktikiin isaanii Oromoo ittiin cabsaa turan durattu meeshaa haaraa biyya faranjiiti guurratanii fidanii ittiin nu rukutaniiti an Oromoo garboomsan malee Oromoon takka harka kennatee hin beeku. Keenya eeboo lola jarri madaafan lolu jarri marfiin lolu akkanatti nu cabsanii an nu garboomsan hoggaa 150 isaan hidhannoo haaraa fidu yoo moofaa nuti eeboo keenya fi wantaa keenya qabannee itti qajeellu isaan halaala ta'anii dullaa hattuutiin okatanii nama keenya fixu goota keenya fixu nuti gini itti qajeelle xumnu. Akkasitti umaa turre har'as yennaa Tigreeni meeshaa Itoophiyaa persentii 85 fudhattee mana ishiitti hin galtee isinitti fokkortu isin irraa niqsiftan yoo jabaa taatan aqxanii niqsiftan yoo jabaa taatan siltaan isin harka jira. Isin maa iqsiftu Oromoo wannumti isin iqsiftaniif maali galii qoti jechaaf moo galii gabbari jechaaf moo jarra ufanii karaa kennaaf jechaa moo isinumarraayyuu hormaa qabna nuti. Kanaafuu ufsirreessaan jaa darbinaan immoo ammas bitaa mirgaa Oromoon walitti rukutamaa jirti yennaan laalee jiru gaaf tokko ጠቅላይ ሚኒስቴር መለስ ዜና ጎታ ኦፒዲዮ ወይቱ ጅራ ሳወጅንና ወልታሳኒ ኑቲ በኦሮሞን በላዳ ጀሪን ፎኮሬት መለጴ ጉቴ ኑቲ ኦሮሞን በላ namni keenyas guddaa jeen booyeen መለሳ nama kees guturii kannasuu nan danda'a lafa kees sharasharuu nan danda'a jeen har'a manfasi isaan hojjeta jecha har'a hafuura isaa isaan hojjeta nutti fakkaata. Lafti Oromiyaa kiiloomeetirii 1000 har'a 1000 harka jirti ree kunoo gaaraa gadi rukutanii dakaa ol rukutanii asii as rukutu hino gongoli kuni jirra jennaa nuti miliyoonii 50 ofiin jenna miliyoonii 5 ennaa nutti taphatu. Jirra amanut addunyaan nutti kolfamoon kolfu kan kanaafuu addunyaan nutti kolfisiisinaan kanaan dura nutti kolfanuu hingaa daangaa keenyas nu kabachiisa daangaan keenya kabajamuu qaba. Lammaffaa namni keenya booyyee miti karkarroo miti addunyaatti illee araawitiin mabtiin isaa eegama akka addunyaatti araawitiin tokko seera malee hin araawitiin bosona keessa yookiin beelanni bosona keessa jiru bineensi bosona keessa qamalees jaldeessi mi'aan namaa nyaatullee seera malee hin duutu. Nuti manuun keenyatti kunoo halkanii guyyaa boo ageenya Oromoon ajjeese mirga akkanaa argate waan na jedhani nageenya
Oromoon bakkee akkanaatti ammi kun uume, Oromoon bakkee akkanaatti awwaala abe, Oromoon bakkee akkanaatti reenfasaa sareen nyaate ennaa jedhan nuti asitti bakka biddeenumti nuti nyaannu homaa nutti hin fakkaatus jireenya keenyas homaa hin beeknu jecha. Kanaafuu kuni eessa jirtu Finfinnee uummatoo teessan kunoo hanachiisin fattashanii ja'abanii isinitti ka'an Finfinnee bakkuma isin raftan sanaayyuu maaliif raftuu? Maa raftuu? Ani dubbii koonaan galfadhaa kan biraatti kan waa'ee naannoo keenyaa, waa'ee magaala keenyaa, waa'ee rakkoo dhuunfaa keenyaa obbolaan kiyya sila tokko tokkoon kaasanii dubbatanii isa illee kaasu amma akka Oromoo tokkichummaa maleettu. Tokkichummaan sun naqarsa keenya nuti yoo barbaadde giltsiin sitti hima. Sidaamoon zooniin tokkittiin ennaa har'a referendamii gaafattu zoonii 22 taanee wanni nuti referenduma baanee jaruma akka guyyaa fira halkan bineensa ta'ee nu nyaatu kana yoo addaan galle maaluma ta'aa lafti baqaqamoo hin jiru. Yoo isinii ta'e paartii ibba guuttanam paartii ibbaaf saddeemoo waan ta'e nagaa televiziyoonii. Ma indaanqoo wayii ture moo kompiitara indaanqoo? Kompiitara indaanqoo buuphaa paartii falaffalu fudhatanii nu galtanii. Kanaafuu paartii kana hundaa yoo akka kiyya diigaan jira silxaana harkaa qabdu diigati. Paartii sadiitti galcha biyya Itoophiyaa tokko goona hojjetta yoo referendamii nu oowwatta isinan gorsa. Paartiin sadeen sun eenyu? Han Oromoon kimbishoo walitti buunee nuti wal morkinu miti. Oromoon tokko ta'uu qaba. Oromoo isi sabni kun ilmaan kuushii paartii tokko uuma. Ilmaan seemii paartii tokko uuma. Ilmaan dabuufi omotikii fi naayilootikii paartii tokko uuma. Jarri waan qaban qabatanii dorgomanii walamoon jarri kun sadeen. Kanaan achitti zalaalamiin nuti haati keenya boo'aa turte amma niitiin keenya boo'aa turte boru intalli keenya boo'aa turti akkanumatti biyya boo'aa qe'ee boo'aa taana qe'ee saamichaa taana hadaraa keessan kana yoo kuni kana ta'uu baate immoo referendamii an har'aan jammare si gaafadhe itti naami jaratu.